تاني فاجت أموراسي نجرسيسة تريد أوتو تكن كوا كجارة شون بكيف أنا قاف إتانو صوب الدنيا كانت أمور ريسها أكن نيات أفكو بكيس فردا سانقولي بكيسة إنكاهو أكنت نكى كوبسة كاهيسان أما مو في دلتي دانكال إسه جرالتين حبتو كباجة شو already لتي كال إسني كهارا كان جن جلان كان دي من يقبانك وتكن تاج بارا غورا تاج شو garagalu isa bishaan gubbaarraa akkuma argaa jirtanii beeksisa akkana beekaa jirannaan gaariin ta'u kanaaf buusaa hundi keessan hundi beeytanii siistema ittiin argattanii qopheessee kaayira bishaan dura irraa fisan immoo tiraash godhanii Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam nagajtani daawwattoonni keenya hundi keessan bakka jirtanii keenya Rabbi Rahman isaa islataa jiraatu. Har'as deebi'ee dhufeen jira. Viidiyoo haaraa fi viidiyoo bareedaa yeroo hedduu namoonni garagaraa na gaafataa turan tokko just like Friday vlog irratti yeroo breakfast maal kan record godhu akka carraa ta'ee buddeen achi keessa olmaa kan waan ta'eef keessan gala. So namoonni hedduun buddeen akkamitti hojjetaan ta'uu didee I think warra biyya kana jiraatan ta'uu ni mala yookiin iddoo biraa jiraatan ta'uu ni mala. akkamitti hojjetaan jedhaa turanii Friday vlog irratti guyyaa ta'anutti inshallah baatii Ramadaanaa keessa isiniif dabarsa jedhee ture saniif ka fadheen jira har'a isinitti agarsiisuudhaaf akka so buddeena amma jalqaba gara dalagaa keenyaatti yoo seenu jalqaba irratti kun akkuma argaa jirtan kun ershoo yookiin immoo irratti hundi keessan nama beeytanii akkuma argaa jirtan kaafuna ershoo isin mul'ata mi isa gubbaa irra jiru kana akkuma argaa jirtanitti gadi irraa xururree kaanee maal goona ka gubbaa irraa bismillahir rahmanir rahim ka gubbaa irraa kun already xuriidha yookiin immoo qoshashaadha jechuudha isa irraa gannambineet kan jala midhaan yookiin isa qulqulluu san hambifannaa akkuma argaa jirtan inni qoshasha irraa akkuma jiruun kiliin godhee baaseeti xurii isaa qofa irraa jirtee kan inni hafe immoo isa qulqulluu sana gadi nam'uu jechuudha kana irshoo argaa jirtanii mire irshoo ani irshoo kan koo jalqaba akkuma argatan kuni baaldii lixeetti itti bukeeffadhu jechuudha kan lixeen yeroo keessa naqee guyyaa afur yeroo bukeessu so kun baaldii irshooti irshoo san maal godhaa akkuma argaa jirtan bishaan hanga nagaha jedhee irshoo san akkanuma waliin mix godhee bishaanii fi irshicha waliin kana family baay'ee waan hin qabneef baay'ee guddisee bukeessu waan ta'eef jiinilee Ramadaanaa moo baay'ee hojjechuun barbaachisu egaa irshoo kan koo akkana bishaan walitti makee daakuufinna nafaan tura akkuma argaa jirtan kan koo irshoo maannoo daakuu kan koo qopheeffadhee jira kunoo daawwattoota kan koo egaa daakuu kenna qopheessanii maal goona garuma bukeessuutti adeemna as biratti maashina fayyadama harkaan bukeessu garuu waan kamiinuu harkaanis ta'e maashinas fayyadamuu hin dandeessanii rakkoo takkayyuu hin qabu jechuudha keessa kenne garuu irshoo xiqqoo kanumarraa asii hir'isee jalaan buusee jira akkana jalaan qabaannee easy akkana ta'uufi Egaa daawwattoota kan koo akkuma argitan viidiyoo gidduu daddabsiisuu qaba sanii ongoon immoo isin jalaa dheeratees immoo keessa jedheeti akkuma beektan ka daakuutti godhee already irshoo jalaan fayyadamee jira isiniin jedhe akkan qabannee fi egaa akkuma argaa jirtan bishaan itti qicaa qal'isaa jira kanaaf ka daawwattoota kan koo amma maashinni sirrii rukutuu qaba garuu akkana jalaan jenneef egaa bishaan irraan itti godhaa jira jechuudha yoo biraa deemee takkii immoo furdatee lafa jissa takkii immoo haphatee jiga kanaaf egaa itti qicaa jira sirrii sukkuumuu qaba akkuma yoo fi harkaan bukeessinu sirrii sukkuu Nusan amarra dhaabin kana tura. Argaa jirtani dhaabee jira maashinicha irra dhaabee jira. Egaa maashina irra dhaabne booda sibiilicha irra jiru kan nuuf sukkuumu irraa baasnee sana booda waan jiru isiniif himaa nafaana tura like share subscribe gochuu hin dagatinaa daawwattoota kan koo hordofaa. Kunoo akkuma argaa jirtan daawwattoota kan koo irshoo godhee already kaa'ee jira meeshichatti bukeeffadhes so karaarraa qabaa jira jechuudha. Maal jechuu barbaadeetti asirratti ani lixii kan koo normaalii qal'isee kana hin beeksisa isinitti qal'isee akkanatti dhiisa malee qal'ata akkana haphii kana godhee dhiisaan malee hin bukeessu jechuudha furdaa san godhee bukeessee hin kaahu akkanatti hanga guyyaa afuritti gahuutti qadaannee tolchinee qadaada isaa seeraan tolchinee ni kenna guyyaa afur booda immoo walitti deebina isin
guyyaa fooda buddeena akkamii yookiin immoo lixii akkamii akka ta'u gaafsan agarra inshallah rabbiin warra guyyaa fooda walitti deebi'uun haa taasisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkuma gara riikardi isinii godhe ka guyyaa fooda akkuma agartan bukaahee walitti deebi'ee jira. So amma isteepiin itti aanu maal akka ta'e isinii mul'isaa isinimmoo lafaana tura. Alhamdulillah guyyaa afur gahee walitti deebinee jirra. Lixiin koo garagalu isa asumarraa beeytanii jechuudha. Kun akka isiniif mul'atu feddu as dhiheessee isinii mul'isee jira. Isa gubbaa irra jiru kana waan akka xurii fakkaatu kana irraa guurraa maaliif gaariin ta'u xuriidha. Already isin geessuu ta'uu danda'a. Nama gaastiriikii qabuuf isin ta'u. So isa irraa eegagannee tiraash goonee booddee bishaan qulqulluu mataa irratti hafu kana irraa nan'aa jechuudha. Waan daddabsiiseef dafee waan dhumatti isiniif fakkaate garuu dafeen dhumannee lixiin jalatti hafe immoo irraa furdaadha. So bishaan xiqqoo haftes akkuma argitan san cilfaadhaan irraa kaasee lixiin already miideemiidha. Happy badas miti furdaas miti. Gaadistanii amma ibiddatti banee bishaan lixiin kan baay'ee guddaa waan hin taaneef asitti maal godhaa absiitii buusaa. Absiitii baay'ee guddisu jechuudha. Absiitii xiqqootti buusa malee akkas guddaan buusu. So amma absiitii buusa. Egaa amma absiitii buusuu deemaa jirra. Cilfaa kana lama jookitti hinqicadha. Lixiin baay'ee furdaa waan hin taaneef already haphiidha. Silaa bishaan itti dabalee haphisa jechuudha. Akka absiitiin gaagolaa na jalaan godhanne amma bishaan keenya gadanfuuf irra kaahannee jirra. Kunoo bishaan keenya danfee jira. Maashaallah tabarakallah. Bishaan sanitti lixii cilfaa lama dura qopheessisan itti naqee waliin dhahaa hedduu bilcheessu yookiin immoo takattaksiisuu nan barbaachisu. Bas ibiddi keessa seenee ibiddaan wal argatu qabaa jechuudha. Absiitii aan qopheessu kuni sooma faamiliin kee xiqqaa waan ta'eef absiitiis xiqqaa buuse lixiin xiqqaa waan ta'eef haguma keessaniitiin absiitiin koo gahee irraa baasee kun akkuma argitan. Egaa ka daawwattoota kan koo absiitii buusnee geessinee jirra. Egaa absiitiin xiqqoo qorree akkas kan nama qorra malgidaa san osoo hin taane giddu galeessa kan ta'edha jechuudha. Akkuma isiniin jedhe kiyya biddeen xiqqishu waan ta'eef absiitii giddu galeessan buuse malee guddaan buusne jechuu barbaadeeti. Daawwattoota kan koo akkuma argitan distii kan koo keessaa absiitii itti naqee jira. Eega qorree booda itti naqee san isinii himee jira. San booda maal goonaa sirriitti waliin dhoofnee wal fudhatuu qaba. Yoo barbaadan maashinichatti isaachi naqxanii akka sirri isinii rukutu yoo barbaadan akkas gochuus ni dandeettu. Amma karama salphaan mamma seemaan yookiin haxumamaa waliin dhahaa jira. Sirri wal fudhatuu qaba jechuu barbaadeeti. Kuno ka bishaan duratti meeshaan naqee qopheessee kaahee san amma immoo fidee lixiidhaan qal'isee jira. Lixiin haphatuu qaba jechuudha. Already lixii qal'isnee kaahaarra amma haga garagaluuf akkana lixii kenna haphiidha. Yoo cilfaan ol qicuu argitanii jirtanii. Kanaaf lixii kenna egaa akkana haphisnee kenne sa'a 5 yookiin immoo sanii oliif yoo barbaadan galgala qal'istanii ganama deebitanii godhachuu hin dandeettanii jechuudha. Ani yeroo kamiinuu akkana hojjetadha. Amma ganama hojjechuuf ka'ee jira kun akkuma argaa jirtan already suhuuraaf soomaan qabana jedhee waan hojjetaa jiruuf bishaan maashaallah tabarakallah kana bishaan gubbaa irra guurataa jechuudha. Garagaluu isaa bishaan gubbaa irra akkuma argaa jirtan ni beeksisa akkana beekaa jechuudha. Bishaan akkana guuratuun tokkoffaa milikkita garagaluu isaa mul'isaa seeraan qophaa'uu isaa buddeenaaf isinii mul'isa jechuudha. Kunoo akkuma isinii agarsiisuu yaaletti bishaanuma saniin deebi'ee qal'isa. Meeshaa qulqullina qabu buufannee bishaanuma saniin qal'isna malee iddoo biraatii bishaan biraaf hin fayyadamnu. Alhamdulillah asgeeni jirra kakuno godhu henna bismillahirrahmanirrahim biddeen akkamii akka ta'uun ilaaltanii buusaa jirra. Wallahi iddoo sooftii gartanii kan nama hin cinqine bakka yeroo irraa baastanis ta'e yeroo gootanis ta'e yeroo kamiinuu kan namatti tolu halluu isaa qabatee kan bu'u asii achi kan jenne jalaan kan diimane gubbaan kaawwata kan ta'an. Kanaaf ka buddeena kan koo akkuma argaa jirtan eegalee jira. Tokkoffaa irraa baasee lammaffaa sadaffaa jedhaa itti fufa. Daawwattoota kan koo isin immoo yaada keessan naa barreessaa like gochuu hin dagatina subscribe godhaa isiniin jedha. Isin bira ramadaanni maal fakkaata buddeena godhaa wajjin taphannaa arguu waan qabdaniif isin garsiisa hunda isinitti hin garsiisuu viidiyoon dheerateetti na jalaa moo koftanii ija isaa ilaalame inni daddabsiisaa jira maaliif jennaan dheerannaan gaariin ta'u. Kanaaf buusaa hundi keessan hundi beeytanii siisteema ittiin argattanidha. Siisteema kana malee kan biraa ka'an isinii himu yoo jiraate viidiyoolee keenya kan kanaan dura YouTube irratti yeroo nyaata isinii qopheessaa ture hojjedheen jira. Steeppii biraa kana osoo hin taane siisteema biraatiin illee hojjetachuu hin dandeettanii ija isaa argitanii maashaallah tabarakallah. Siisteema biraa san immoo liinkii isiniif kaahaa dhayxanii akkasitti illee hojjetatu hin dandeettan. Kanaan isin dinnaan am sure saniin isinii hojjeta. Kanaan immoo 100% akka isinii hojjetu niin amana. Saniinis akka hojjetu niin amana. Angaafa dadhabee akkana hojjedhee gaafamuu barbaade akka sanitti hojjedhe jechuudha. Karaa lamaan hojjedha. Saniif liinkii isinii kaa'aa warroota biyya ormaa jirtan buddeen isinii ta'uu didee haala kanaan yaaltan taanaan isiniif hojjeta na amana.
اتفيدا ما إسني جد أكاكم أرجع جرتني كونوا بدين عجائباتي ما شاء الله تبارك الله إلين كان كود يبقى فريشان تمرتين وجد أني دفع رباسا already جرجنا ما كان أما نبرة ساعة صديق كس أكبياتي هل كان ساعة سجلي فما مجد no ساعة فريو ده أكبياتي هل كان ساعة كود أنجت شو يروان وجدها كنا so ساعة شان شرب متى قباوت أتوموري سجرة جتشودا كانوا برات كبيا ساكر تكويشو أكم أجرتن هاوي ساجنا ساكنوا جد كانوا توري رجال كباتي أموري سامكونو ما شاء الله تبارك الله أكم أرجاجر تن كانتي والرمضان بري جالي سالي كونو يوسيني الكابو أجرتني مجالي ساكن جرا إيجي ساكن جرا كيسين جالتن abdii guddaan qaba daawwattoota kan koo yaada keessan barreessaa like share subscribe godhaa soomana keenya nurraa haa qeebaluu rabbiin warra soomanii salaatee irraa qeebalam keessan waa oolchu kadhabii rabbiin haa kennu ka qabu nama kennu rabbiin haa taasisu bara walitti nu haa deebisu as biratti irshoo kan koo qopheessee kaayira bishaan dura irraa fisan immoo trash goona ni jisina jechuudha already irshoon bukeeffannaa gaafa itti aanu soo buddeeni keenya xumurri isaa akkana nyaataaf qophaahee Ittoon itti qophaa'ee suhuura qabachuuf already isinii mul'isa hagam sooftii ta'uu akka feetanii martawwan feetan yoo gootanuu jechuu isinii garsiisu barbaadeeti so abdiin jaalatee like isinii kennaa ture kunoo ilaalaa yoo barbaadan amanuudhaaf akka itaniif haga xumuraa isinii garsiisee ture daawwattoota kan koo akka jaalatan abdii guddaan qabaan ga torbee walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh